Barnoota har'aa keessatti waa afur baranna. Isaanis maqaa guyyootaa torban, maqaa ji'ootaa 12, maqaa waqtiilee afran waggaa keessatti argamanii fi ji'oota kamfaatu waqtiilee kam keessatti akka argaman baranna. Maqaalee guyyoota torbaan keessatti argamanii: wixata, kiibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbata, dilbata. Wixata, kiibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbata, dilbata. Maqaalee ji'oota waggaa keessatti argamanii: fulbaana, onkoloolessa, sadaasa, muddee, amajjii, gurraandhala, bitootessa, ebla, caamsaa, waxabajjii, adoolessa, hagayya. Fulbaana, onkoloolessa, sadaasa, muddee, amajjii, gurraandhala, bitootessa, ebla, caamsaa, waxabajjii, adoolessa, hagayya. Maqaalee waqtiiwwan waggaa keessatti argamanii: birraa, bona, arfaasaa, ganna. Birraa, bona, arfaasaa, ganna. Ji'oota waqtiilee arfan keessatti argaman: waqtii birraa keessatti fulbaana, onkoloolessaa fi sadaasatu argama. Waqtii bonaa keessatti muddee, amajjii fi gurraandhalatu argama. Waqtii arfaasaa keessatti bitootessa, eblaa fi caamsatu argama. Waqtii gannaa keessatti waxabajjii, adoolessaa fi hagayyatu argama. Waqtii birraa keessatti fulbaana, onkoloolessaa fi sadaasatu argama. Waqtii bonaa keessatti muddee, amajjii fi gurraandhalatu argama. Waqtii arfaasaa keessatti bitootessa, eblaa fi caamsatu argama. Waqtii gannaa keessatti waxabajjii, adoolessaa fi hagayyatu argama.